Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan wal waraanaa jiran Saawud Arabiyaatti waraana dhaabuuf mariin jalqaban xumura hin argatiin hafus ammas waraanni akkuma itti fufetti jira. Roobii kaleessaa Reuters viidiyoo diroonii argadhe jedhee gabaaseen kaaba Kaartuum Omdurmaanitti haleellaa xiyyaaraa lafa gabaa irratti raawwateen aarri gurraachi hangaan ol aanaa ta'e samii irratti mul'ateera. Akkasumas loltoonni humnoota wal waraanaa jiranii lamaan waraana walitti bananii warra rukutaa akka turan jiraattonni himaniiru. Gama biraatiin roobii kaleessaa Sudaan kibbaatti gorsaan siyaasaa humnoota waraanaa Mohammad Hamdaan Dagaloon hoogganamanii Izaat Yusuf ibsa kennaniin waliin marii qaamonni lamaan Saawud Arabiyaatti taasisaniin karaa nagaa dhibdee isaanii hiikachuuf fedhii akka qaban himaniiru. Izaat kana kan jedhan pirezidaantii Sudaan kibbaa Saalvaakiir waliin erga mari'ataniin boodadha. Pirezidaantii Saalvaakiir akka biyya ollaatti wal dhabdeen keenya karaa nagaa xumura akka argatuuf tattaaffii taasisaa jiran waan jajjabeeffamuu qabu jechuunis himan. Humnoonni waraanaa isaanii uummata nagaa da'oo taasifachuun waraana gaggeessaa jiru jedhamuun komii isaan irratti dhiyaatu sobadha jechuunis ibsaniiru. Izaat kunis humnoonni waraanaa keenya naannoo Kaartuum 90% ol to'atanii jiru jedhan. Humnoonni waraanaa Sudaan keessatti wal waraanaa jiran yeroo darbee Saawud Arabiyaatti waliin dubbii taasisaniin dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi namoota nagaaf eegumsa taasisuu kan jedhu irratti waliigalanis ammas waraannii fi haleellaan xiyyaaraa akkuma itti fufetti jira. Kanas kan cabsee humnoota waraanaa Alburhaaniin durfamanidha jechuun komataniiru. Azaat gorsaan dhimma siyaasaa Mohammad Hamdaan Dagaloon. Ammas ittuu oduudhuma wal waraansa Sudaan kana keessaa hin bahin namootaan sababa wal waraansa kanaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'anii fi gargaaruudhaaf kan oolu doolaarri biliyoonii 3 akka isa barbaachisu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa beeksisee jira yookaan gaafatee jira. Oduu kanaafis mitikku. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR wal waraansa Sudaan keessaa ji'oota lamaaf deemuuf jiruun gargaarsa namoomaa taasisuuf maallaqni doolaara biiliyoona 3 barbaachisa jedhe. Akka karoora jaarmiyichaatti hanga dhuma waggaa kanaatti maallaqa doolaara biiliyoona 2.56 qabamee ture. Yeroo ji'a hin guunne keessatti baajetni dabalataa doolaara miiliyoona 800 dabalataan barbaachisee jedhe. Kunis hanga dhuma waggaa kanaatti namoota miiliyoona 18 ta'aniif deeggarsa namoomaa taasisuufidha jedha jaarmiyaan dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Namoota sababa wal waraansa Sudaan keessaan biyyoota ollaa kanneen akka Chaad, Misir, Itoophiyaa, Waaltaa Riippaabilika Afrikaa fi Sudaan kibbaa keessaa gargaaruuf maallaqni doolaara miiliyoona 470 ol akka barbaachisu iyyata kana keessatti eereera. Maallaqni amma barbaadamu kunis namoota miiliyoona 1 ol deeggaruuf akka ta'es jedhame. Wal waraansa Sudaan keessaan hanga ammaatti namoonni 840,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'uun godaananiiru. Kanneen keessaa namoonni 220,000 ol ta'an biyyoota ollaatti godaananiiru. Karaa daangaa matammaa namoonni 20,400 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii gabaasni jaarmiyaa baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni hima. Yaa'iin biyyoottan garee torbaa yookaan G7 jedhamu jimaata borii biyya Jaappaan magaalaa Hirooshimaa keessatti jalqabamuuf deemaa jira. Hooggantoonni biyyoottan miseensa garee kanaas garasitti imalaa jiru. Pirezidaanti Joo Baayiden yaa'ii biyyoota garee torbaa irratti argamuuf imala gara Hirooshimaa Jaappaanitti taasisaniin muummee ministeera Jaappaan Faamiyoo Kishida waliin mari'ataniiru. Hooggantoonni biyyoota addunyaa baay'een biyya Jaappaan kan gara lixaa magaalaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf boombii summaa'an yookaan atoomik boombii rukutamtee turte ga'aa jiru. Dhimmi waraana Raashiyaa fi Yuukireen mata duree dubbii yaa'ii biyyoota garee torbaa kan si'anaa ta'a jedhames eegama. Muummeen ministeera Jaappaan Faamiyoo Kishida yaa'ii kanaan alatti addatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waliin dubbataniiru. Akkasumas muummeen ministeera Jaappaan muummee ministeera Biriitish Riishi Suunaak waliinis addatti dubbatanii jiru. Yaa'iin biyyoota garee torbaa kun jimaata borii ifatti ni jalqabama. Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gala gabaasaalee keenya birootti ceenaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalota Bishootuutii fi Oloncitii keessatti haleellaa hidhattootaan raawwatameera jedhameen namootaan 7 ajjeefamuu isaanii hanga'oonni magaalota kanaa himanii jiru. Haleellaa caamsaa 8 bara 2015 hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin magaala Oloncitii irratti raawwatameen namoonni meeshaa harkaa hin qabne 2 ajjeefamuu isaanii hoogganaan poolisii aanaa Bosatii Komaander Mahammad
Yesuuf sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kanumaan wal qabatee magaalaa Bishooftuutti immoo caamsaa 6 bara 2015 haleellaan raawwatamuu isaa waajjira kominikeeshinii magaalaa sanaatti kan ta'an obbo Dajanee Baajiroo dubbatanii jiru. Dhimma kanas immoo maddi oduu Addis Istaandaardi gabaaseera. Bal'ina gabaasa kanas Tsahaay Daamxootu harkaa qaba. Waliin caqasu. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalota Bishooftuuf Olancitiitti qaamonni hidhatan tibban haleellaa raawwachuu isaanii aangawoonni magaalota kanneenii himanii jiru. Hoogganaan poolisii aanaa Boosaatti Komaander Mohaammed Yesuuf sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellaa kan raawwate waraana bilisummaa Oromootii jechuun himan. Nama nagaa dubartii lamaa fi dhiira tokko ajjeesanii nama nagaa kan madeessan immoo dubartii tokkoo fi dhiira tokko magaalaa keessatti magaalaa Olancitii jedhamti aanaa Boosaatti. Sa'aatii 11 fi walakkaa kana qolachuudhaaf mootummaan humna guddaa qaba daddafee ofirraa deebisaa jira kaan ajjeese kan harkaan qabe. Komaander Mohaammed dhukaasni humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti banamee sa'aatiiwwaniif turuu fi yeroo sanatti sochiin namaaf geejjibaa danqamee ture jiran tarkaanfii humnoonni mootummaa magaalaa Olancitii keessa turan fudhataniin hidhattoota kanneen magaalicha keessaa baasuun danda'ameera jechuunis dubbatan Komaanderichi. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Bishooftuutti caamsaa 6 bara 2015 haleellaan hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne raawwatameera jechuun itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalichaa obbo Dajanee Bajiroo dubbatanii jiru. Obbo Dajaneen haleellaan kun waajjira poolisii kutaa bulchiinsa Calalaqaatti argamutti halkan walakkaa kan raawwate yommuu ta'u eenyummaan hidhattoota kanneenii hin beekamne jiran. Obbo Dajaneen akka sabaa himaa Addis Istaandardi jedhamutti himanitti haleellaa kanaan poolisoonni hojii eegumsa waajjira poolisii sanarra turan 4 ajjeefamaniiru jedhan. Obbo Dajaneen eenyummaan hidhattoota kanneenii beekamuudha baatus hidhamtoota to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaa keessaa baasuuf tattaaffiin taasisameera jedhan. Gama biraatiin gareen finciltoota waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura waldhabdee jiru tasgabbeessuudhaaf marii nagaa Taanzaaniyaa keessatti taasifamee ture irratti wal hubannaa irra gahame faallessuudhaan loltoonni federaalaa haleellaa raawwataniiru jechuun himate. Waraanni bilisummaa Oromoon akka jedhutti loltoonni federaalaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessumaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa, Arsii, Boorana, Harargee fi Horroo Guduruu keessatti haleellaa raawwataniiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii haleellaan kun faallaa wal hubannoo gareen lamaan irra gahaniiti jechuun sagalee Ameerikaatti himani. After the conclusion of the preliminary talks in Tanzania, where we had a mutual understanding that de-escalation must be a priority, the Abiy regime unfortunately chose a different path. Mariin duraa Taanzaaniyaa bakka wal hubannoon waliinii keessatti uumametti ega gaggeessamee booda muddama jiru gadi xiqqeessuun dursi kan kennamuufii qabu ture. Kan nama gaddisiisu mootummaan Abiy garuu daandii adda ta'e filate. Naannolee nuti to'annee jirru hunda irratti haleellaa bal'aa bane. Lolli kun hedduu hammaateera. Haleellawwan jedhaman kanneen ilaalchisee yaaliin irra deddeebiidhaan aangawoota naannoo fi federaalaa akkasumas koomishinii fi mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo bal'ina qabu argachuudhaaf taasisne har'aaf milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Tole amma immoo gara gabaasa biraatti darbina. Gaazexeessituun Malkaamsaw Salamoonii sagantaa raadiyoo Yimmachishi jedhamu kan dubartoota baadiyyaa irratti xiyyeeffate qopheessuudhaan beekamtus. Sagantaan ishee warra dhiiraa kan hin hirmaachifne yookaan immoo kan qooduudha jechuudhaan qeeqni irratti dhiyaatee jira. Isheen garuu sagalee dubartootaatuyyuu miidiyaa kanarratti dhaggeeffatamaa jetti. Dhimma kanarratti gabaasa Maayaa Misikiri Finfinnee irraa qindeessite Mitikkuu Fiqaaduu akka taanutti isinii dhiyeessa. Dhaggeeffattoota hanga tokkoof sagantaan gaazexeessituun Malkaamsaw Salamoon torbaniin qopheessitu dhimmootaa fi qaamota xiqqoo irratti kan xiyyeeffatedha. Sagantaan ishee maqaa Yimmachish kan afaan Amaariffaan darbu jireenya dubartootaa baadiyyaa Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatedha. የሴቶቹ ታሪክ እንዲደመጥ እናደርጋለን። ምን ያህል ቀናቸው ከባድ እንደሆነ አጋዥ እንደሌላቸው seenaan dubartoota akka dhaga'amu taasifneerra. Gargaarsa tokko osoo hin qabaatin jireenyi isaanii hagam akka ulfaataa ta'e agarsiifneerra. Bishaan waraabuuf fageenya isaan deeman gargaarsa tokkollee osoo hin qabaatin gabaa yommuu deeman hagam akka isaan dugdatti baatan hojii isa kana yoo fixanis hojii biraa maal akka isaan eeggatuuf osoo hojii biraa hojjetu ta'e silaa maallaqa hagamee argachuu akka danda'an faarratti sagantaawwan hojjennee dhiyeessineerra. Sagantaan Yimmachish dhaabbata faawundeeshinii Biilii fi Meelindaa Geetsiin kan deeggaramu yommuu ta'u waggoottan 4 darbaniif dhimmoota fayyaa fi barnoota dubartootaa fooyyessan irratti xiyyeeffachuun qophaa'aa tureera. Dubartoota baadiyyaa Itoophiyaa keessa jiraniif akkuma warra dhiiraa sagalee isaaniif bakka kennuun barbaachisaadha jetti Malkaamsaw. ሴቶች ብቻ የምትሉት የወንዶች ጉዳይስ
ሴቶች ብቻ ናቸው ወይ እዚህ ሀገር ውስጥ ችግር ያለባቸው? ሌላ ብዙ ማህበራዊ ችግሮች አሉ አይደለ ወይ? yeroo hunda waa'ee dubartootaa dubbatta waa'een warra dhiiraa biyya kana keessatti warra dubartootaa qofaatu rakkoo qaba rakkoo hawaasummaa baay'ee qabnaa naan jedhu namoonni tokko tokko immoo dhimma kanarratti sagantaa qopheessuun akka waan jireenya qananiitti fudhatu. Sagantaan himmachish dhaggeeffattootaa fi hordoftoota warra dhiiraa irraa duub-deebii gaarii argachaa jira. Gama kaaniin ofirraa dhiibuun jiraatus jetti Malkaamsaw. Beeteleem Nagaash miseensa waldaa miidiyaa dubartoota Itoophiyaati. Sagalee dubartootaa miidiyaan dhageessisuun walqixxummaa koorniyaa fiduuf ga'ee guddaa qaba. Garuu Itoophiyaa keessatti barsiifataan dubartoonni sagaleen isaanii hin dhagahamu jetti. Mostly women are subjects of the media as victims and passive. Baay'inaan dubartoonni miidiyaa irratti gumaachota sochii qaban kanneen hawaasa irratti dhiibbaa guddaa uumuuf dandeettii qaban osoo hin taane akka miidhamtootaaf sagalee dadhabootti agarsiifamu. Qorannoon bara 2021 ba'ee akka ifoomsetti manneen hojii miidiyaalee gurguddaa jedhaman 7 keessatti gaazexeessitoota dubartootaa 30 qofaatu Itoophiyaa keessatti qacaramee jira. Manneen miidiyaa dubartootaaf bakka hojii mijataa uuman hirmaannaa dubartootaa guddisuu keessatti ga'ee olaanaa ba'aa jiru. Akkasumas hojii isaaniinis fiixaan ba'aa jiru jetti Beeteleem. I think maybe what we take from that is for us to advocate for more balanced. Tarii warra kanarraa kan fudhannu hojii dammaqsuuti. Dubartoonni kutaa oduu keessatti baratamoof madaalawoodha. Akkasumas hojii teeknikaan. Kanaaf manneen miidiyaa warra hojii akkasii hojjechaa jiran ni dinqisiifanna. Akkasumas ni jajjabeessinaa miidiyaaleen warri kaanis akkas akka godhaniif. Sagantaan raadiyoo himmachish torbaniin raadiyoo shaggar kan Finfinnee jiruun dhiyaata. Qabiyyeen isaas abbaa qabeenyaa miidichaa kan taate gaazexeessituu dubartii jabduu taateen deeggarama jechuun himti Malkaamsaw qopheessituun sagantaa himmachish. ከራሷ ሙያ ልምድ በመነሳት እንደዚህ እንግዶችን ብትጠይቂ እነ ከሌን ብታናገሪ ogumaaf muuxannoo sheerraa ka'uudhaan na gorsiti. Sagantaa keenyaaf eenyuun dubbisuu akkan qabuuf dubartoota kabajamoo baay'ee waliin akkan wal arguuf na gargaarteetti. Sagantaan akka himmachish Itoophiyaa keessatti baay'ee baratamaa miti. Ogeettiin miidiyaa Beeteleem akka jettutti ilaalcha dubartootaa miidiyaatti fiduun yaada dubartoonni miidhamoodha jedhu sana hambisuuf ga'ee olaanaa